السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا كودر جرتو نجا كيسني فيوما الحمد لله النجا فيا كوتي سن اللي بك جرتنا تربي النجا فيا سنا تاسيسو أكو مارجتانو دني كيسنجرا دني سا كراجما يتشو دكنو سا أكو مارجتانا سبالتين كنا ملتا جرا والجلا جمّا رجرو كلارا كرما بدأنا تيجي بوسه يتشوده أنا فكرتها إن شاء الله مي هذا كنت مي يا دوين سنين مريض تشوده فيه إن شاء الله مي كومنتي كسن يا ده كسن يسي إلى لون بربادا يعني كن يسي ماني كان جتن يوتن كان ماني كان جتن يوتاسي تني فيه كما أنا أرجيت أنو كايرو بايك أو أنا أرجيتو كوبا كويرو نجيب جدو أرجيتو الحمد لله أبولو تكابا أبولا يتشودا يارو سربود فنينا غرغارو الحمد لله أبو مان أما كان نتلقى همين بيكو هجي سما ناستي سبكيس فنينا غرغارو يتشودا غارو يرجن جمتي جلي أبولا نسيجا أما يومي تنما غرغارا تاو جرينيا ما تاو فيار سلاو يارو دومان bakka rakkoo yeroo meeshaa namaa yeroo dhuma hojii isa bakkee dabalatu fi yeroo mana keessa fakkeenyaaf na dhukkubu yeroo ndawaan akkasii alhamdulillah jaruman waan maddaa ollaadhasi yeroo sarboo jaruman na gargaara garuu ergan jimmatti galee egaa hojii kanas ergan fadhee jalqabee hojiin ni bakkee fi hojiin ni manaa baay'ee tokko ulfaata keessatti nuyi fayyiidoo keenya achi biyya arabaatti finnee dhufna gatii ta'e jennaan mana keenyaaf Gido Kenya infinna jechuudha jalqabas tariitu biyya arabaan deemin ijoollummaa keenyaan akkama kana injiru ofiin qusannu hojjenna gidoon injirtu jechuudha bakka kanaaf dirqama nama barbaachisaa nama kara namaatiinis nama barbaaduu dhiisee miti kara namaatiin inuma barbaadaa ture garuun argamu saalii afiran fidattu fira keen fidattu maaliif qobaatee settaniis namoonni baay'een keessaan illee nagaafattu komentii jalatti illee jechuudha barbaaduu dhiisee miti jireenya akka durii miti ijoolleen firaa mana firaa taa'uun dhiisteetti jechuudha namni ilmoo fi akka ta'e guddifataa amma danda'een barsiifataa yoo baratte kaate biyya arabaatti erga malee qaata hafee baga hafees ijoolleen mana namaa taa'u jechuudha maaliif miidhamti barumsisiillee bor nama komatti jechuudha akkuma mataa kootii kaasee an mataa kootti jechuudha ofirratti waan an argee fi fakkeenyaaf ijoollee obboleettii kootii ijoollee firaa maal fideetumayyuu kaachuuyyuu barbaadu maaliif barumsallee barattu qanii rakkatame oolchuun hin oolu wama akkasii irratti ijoolleen bor nama komatti kanaaf amma kana sanatti cinqamne ani garuu amma dirqama sarrateenyaa fidachuun na barbaachise jechuudha dirqama narratti ta'ee maaliif hojii bakkee hojii manaa waliin baay'ee tokko ulfaataa hanga danda'ame yaaleera adda waggaa 5 qobaa jiraadheera jechuudha kana amma booda garuu hin dadhabe kanaaf maaliif yaade isinitti fakkaate kara namaa kara beekumsaatiin barbaadeen dhabee rabbuma tawakkaltu alallah jedheen mana dallaalaatii sarrateenyaa fidachuu deemaafanii mee maal jettu wallahi baay'ee namni bakka yeroo naan akkas jedhu bismillah marattee ati lakki qobaa waan taate ta'ii akka mana dallaalaatii sarrateenyaa hin finne naan jedha jechuudha ati ofiin eeggattu mucaa qabdaa mucaa dhiisteetti baataa jarrimmoo akkasii yeroo nammaateera dhuguma ammoo dhugaadha yeroon baay'ee tokko ammaateera namni badaa garaa jabaateera jechuudha kanaan dura nama kaadheen beeku jechuufi kanaan dura mucaan tokko waggaa ramadaana dhufu na bira turte ji'a 2 jechuudha isinuu harka beekumsaatiin biyyaa baddee namni karaarraa qabee mana dallaalaa galcheennaan obboleettiin koo dhageessee akkam nama barbaadaa beekti gatii taateennaan ollaadhas maatiin beekti akkasitti mana dallaalaati nama ergee kaffalee baaseen fidadheen ture isiin gaafa biyyaa baddu Addis Ababa dhaquu biyyaa baddee ijoolleen garuu karaarratti mana namaa si galchina kotteedhanii keessanii mana dallaalaa galchanii dallaalaan manni dallaalaa gaama namni dhaqee birrii kaffalee fuudhutti tola naman gadhiisanu akkasitan fide jechuudha mucaa tokko fide
akkasitti fidadheetu waliin jiraannu ji'a lama wajjin jiraannee biyya Arabaas deemuu barbaaddi kaayyoon sirra guddaa akkas biyya Arabaas sin erga jedhee garuu akkasituma waliin jiraannu Addis Ababaan deema malee jettee kaatee deemte jechuudha garuu boodarra sababaan isiin itti deemte bareen jira sababaa isaa inshallah viidiyoo biraatiin kan isiniif himu ta'a kanu magaalaa akkasi hamma garuu inuman kutadhee ka'ee dhaqeetu mammee yaa rabbi jedhee du'aa itti karadheen fida jechuu yaadamee haala jiru akkam akka jiru yeroon fidadhee jedhees nama akkamii akka taatee dhuguma akka jedhamu moo egaa dhuguma gaariinis jirti badduunis jirti jechuudha namni akkuma gaariin jiru ajaanis jira akkuma ajaan jiru gaariinis jira rabbi inshallah keessa koo naala keessa koo akka keessa kootiitiin nama gaarii naman amanu naman ilmoo kootti amanu naman mana kootti amanu rabbiin akka nama gaarii naa buusu akkasuma immoo akkan ani siidhaaf gaarii ta'u akkan isiin miine irra guddaa fa'aan kanan sodaadha namni nama bira ta'u wallahi qalbiin isaa namatti cabuun ajaadha kanas nan sodaadha baay'ee tokko jechuudha inshallah akka walii gallee waliif gallee rabbiin nama gaarii na qunnamsiisu du'aa naa godha mee waan jirullee isinumatti nagarsiisaa yoo isinillee kan eeyyamamtuu taate viidiyoo keessa galtees isinitti nagarsiisa wanti namni jedhu kun dhugaadha moo akkamii namni baay'ee na sodaachisa jechuudha lakkii jedhee qaatanni jedheen qaatana sabe qaatanni karoorfadhee meemeega tawakkaltu alallah jedheetu man dhaquuf jedha meeqa mana dallaalaatti meeqa kaffalamee fuudhamaa isiidhaaf immoo ji'aaf meeqa kaffalamaa akkasuma immoo nama akkamii akkuma namni jedhan akkuma namni waa tokko nama sodaachise sodaataniituma dhiisuu wayyamoo waa daffaraniitti galuu wayyasa jedhu hunduma isaaniifis barumsa ta'a boor gaafa biyya galtanii nama isin barbaachisuu danda'a achi teessanii ilmoo obboleettii kootiin fudhadha ilmoo akkas kootiin fudhadha jettanii nassabinaa jechuudha irra hedduun keessan akkas jettu anaanuu hin jiru wanti akkasii qaataa hafe namni yaa nafsi malee yaa obboleetti yaa maaliin hafeera jechuudha akkasii utuu akkas naan ta'in dhufte siin jetti malee obboleettiin kee gaafate biyya galte ayyi obboleettiin koo kun biyya ala arabaateessi akkas na gargaarte hadhammoo waan gargaaruun qaba jettee hundi dhufte gaafa sin rakkattani bakka hundatti sin wajjin hin dhaabattu jechuudha gariin akkasii kanaafi mee dhuguma mana dallaalaa akkam sarratanya mana dallaalaa isa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a sinitti agarsiisa egaa kutadheera hadha inshallah rabbiin koo nama gaarii na faqu yeroo tokko wahii karaarraa argeen mannaaraa yeroon qodaa ijoolleedhaaf feesisuu dhaqu mucaan tokko fiigaa dhuftee duddubbaan na qabdee annan sarda maaralaa qodaa makiinaatti fe'uudha naman barbaadaa naan jette ramadaana booda nan sarda maaraan kottu annaman qaba garuu mana namaan si kaa'aa siif ta'an jedheen mana gallee asofna jedheen fuudhee galee yeroo sana mucattiisi jala mana bira teessee baate siniin jedhe sana jirti fuudhee mana galee guyyaa tokko bulcheen abbaa manaa gwaaddenyaa abbaa manaa kootuuti immoo baay'ee tokko nama barbaadaara isatu badaa tokko nama barbaadaara ture isaaf geessine jechuudha alhamdulillah hadha waggaa gahuu fi baay'ee tokko nama gaarii akkam walii galanii jiraataaran jechuudha amma yoo namichi sun illee ala namni tokko ollaanis ta'ee firri namni tokko nama dhabee natti dawwala lakkii baan dallaalaa miti misii kana yoo akka carraan karaarraa argeesii fide anuma immoo fiikootiifuu nan barbaadaaran jedheen jechuudha qanii meeqa natti bilbileennaan akkasii carraadha maaliifii toltee maashaallah isiin sun baay'ee tokko walii ta'anii na galateeffataa innillee akkasuma isiinillee jechuudha mana gaarii na galchite jedha akkasitti taarti yaa anaafis rabbinaan dabarsine isii siluma kan jaraati isiin akkasillee diqqoo wanti akkasii natti dhufti jedhee yeroo mannaaraa deemu ija nan faffacaasa jechuudha argachuu hin dandeenye egaa hooma akkasii qabdee ijoollee mana dallaalaa galchitii birrii fudhachuudha jettee isiidhuma akkasii gaa rabbi natti qabu baay'ee tokko nama gaarii mucaan koo helwaanaan illee jechuudha guyyaa tokko bultee guyyaa tokkotti baay'ee tokko jaallatteen jechuudha isiinis immoo mucaan akkanaan manaa qaba obboleettii akkanaan manaa qaba jettee baay'ee tokko jaallatteen
akkas inshallah rabbi qabaataadha kan sanaa oliyyuu rabbiin natti qabu mee du'aayin haf godhaa isinii ji'a lama na bira turte isiniin jedhe suni elwaanaadhaaf gaariin turre elwaanaan ji'a lamattuu ittuman siqne jaallachuu miti ittuman siqne inshallah meegaa anis keessa toleen deemaa isinillee du'aayinaa kadhaa mee maal waan akkamii na aggaxamti yookiin immoo na qunnamti isa jedhu waliin ilaallaa isinillee du'aayinaa